Yaayaa Bashiir dhimma kanarratti barreeffama barreesseen yeroo sana taatee uumamee fi akkasumas immoo oduu sobaa gabaasaa jiraniin gammadoo akka hin taane qondaala olaanaa ABO Jaal Daawud Ibsaatti himanis Jaal Daawud Ibsaa isaanitti aaruu viidiyoo jalqabaa keessatti dhageessanii turtan. Viidiyoo ammaa kanaan ammoo kutaa 3ffaaf 4ffaa keessatti wantoota iccitii ABO'ti jedhaman kan isin hin dhaga'inii fi Yaayaa Bashiir qondaalli olaanaan ABO duraanii baase isin biraan geenya. Nu faana bu'aa. Ragaadhaan nu gargaaruu dandeessu jechuudhaan kutaa 3ffaa itti fufeen barreeffama isaa Yaayaa Bashiir hayyee dirqama natti kenname milkeessuudhaaf akka gargaarutti waan tokko qofa na gargaaraa jennaan fuulli jaarsaa yookaan Jaal Daawud Ibsaa deebi'ee akka ifu tahee jedha Yaayaa Bashiir barreeffama isaa itti fufeen. Yaayaan yeroo sana wayita Jaal Daawud Ibsaatiif gaaffii dhiyeessuuf yaada kennuuf akkas jedheenii Jaal Daawuditti dubbata. Akkuma beekamu amma barri bara dijitaalaa ta'aa jira. Yeroo ammaatti waan miidiyaatti dubbannu tokko yoo ragaadhaan hin deeggarre ijaa fi gurra hin hawwatu, fudhatamaas hin argatu. Miseensota waraanaatis ta'ee qeerroo keessa nama kaameeraa tokko qabatee tarkaanfii fudhatamu hanguma dhugaa taate keessaa suuraa yoo danda'ame immoo suur-sagalee waraabee nuu dabarsu nuuf tolcha. Namoo hojii propoogandaa irratti akka ragaatti dhiyeeffamee jirra qabsootti jirra jechuudhaan biyya amansiisuudhaaf hamilee uummata keenyaas dhugumaan kakaasuudhaaf nu gargaara. Galii dhaabni ABO qabsoodhaaf maddisiisuu barbaaduufis faayidaa guddaa qaba jedheen Jaal Daawuditti dubbadhee jedhan. Miidiyaa ormaatiin yookaan miidiyaalee gurguddaa idil addunyaatiinis waa'ee qabsoo ilaalchisee yeroo gaafatamnullee ija nu jabeessaa. Kanaan ala ammoo wanti karaa qeerrootiin midhaan gubneerra mana gubneerra jedhu kun waan nama hin saalfachiifne biraatti nuuf haa jijjiiramu jedheen Jaal Daawud Ibsaatiif yaada dhiyeessee jedha. Yaayaa Bashiir deebi'ii hayyu duree ABO Jaal Daawud Ibsaa yeroo sana Eertiraatti naaf kennan tole ittiin yaada sana ammoo rakkoo hin qabu jechuun callisee usee jedha Yaayaa Bashiir. Guyyaan sunni dabree torbaan irratti torbaanni lakkaawamanii ji'a irratti ji'ni biraas lakkaawamaa deemee jedha Yaayaa Bashiir. Gaaffii gaafate irratti deebii dhabu yoo barreessu jaarsatti deddeebi'een yaanni ani dhiyeesse sun akkam ta'e jedheen yaadachiisaa ture kan jedhu Yaayaa Bashiir waan Jaal Daawud yaadachiisaa ture yoo ibsu qopheessaa jirra obsinaan jechaa ture jedhan. Hangaan hojii sanirraa bu'ee biyya sanarraas bahetti wanni jijjiirame tokkolleen hin turre jedha Yaayaa Bashiir. Haga Eertiraa deemu waan jijjiiramu yoo dhabu qabsichis akkuma booda agarree tahe booda keessa akkumaan sodaadhe gaaffiin gurguddaan uummatarraas dhagaamuu jalqabe jedhan. Akka fakkeenyaatti daba cimaa Hirphaa Gaanfuree yookaan artist Hirphaa Gaanfuree irratti raawwatame kutaa 4ffaadhaan itti fufa Yaayaa Bashiir. Kutaa 4ffaa barreeffama Yaayaa Bashiir. Komiin Hirphaa Gaanfuree maal ture? Artist Hirphaa Gaanfuree gaaf tokko galgala naa bilbilee sagaleen isaa gaarii hin turre maal akka ta'een gaafadhee jedha Yaayaa Bashiir. Hirphaa Gaanfuree yoo gaaffii gaafatu Jaal Baruu yookaan ammoo Yaayaa Bashiir maaluma taane dhaabni kun ofii ABO isumaan ani ijoollummaa koo itti dabarsee ilkaan keessatti caccabseedha. Dhaabuma koo isuma na guddisee isuma akka hafuuraatti ani itti amanu sana jechuudhaan gaaffii naaf dhiyeessee jedha waan Hirphaan Gaanfuree isa gaafate yoo himu Yaayaa Bashiir. Yaayaan deebii kenneef maal taate artistii koo maaltu sirra ga'e dhugumatti nan rifadhee jedha Yaayaa Bashiir wayita artistiin kun akkasiin itti dubbatu. Hirphaa Gaanfuree maqaa dhaaba kanaa dhahee akkasitti komachuu mala jedhee yaadee hin beekun ture kan jedhu Yaayaa Bashiir. Hirphaa yeroo sana yoo natti dubbatu oduu gara Dambidooloo kana kan yeroo darbe ABO irratti gabaafame tokko yaadatta jechuudhaan Hirphaan Yaayaa Bashiir gaafatan. Bar waanuma maatiidhaan nurra gaheen sitti himaa jira. Maatii haadha manaa koo haadha ilmaan kootii wayyaanee deeggartan jedhanii mana baaburaa jalaa guban kun qabeenya guban caalaa maqaballeessii hangana ga'uutu na gubee jedha. Artist Hirphaa Gaanfuree waan isarra ga'e yoo Yaayaa Bashiiritti himu maal yoo komiin akkasii jiraatillee woboos ta'ee qeerroon nan beekne hin jiru kan jedhu artistiin kun maal qaba yoo kallattiidhaan na gaafatanii adda baafatan. Osuma dhugaa ta'ellee dinniina itti kennanii anaanis soddaa kennurraa adabi maaliif naan hin jenne. Mee adeemsi akkasii kun Oromoo hin fayyadaa boruu koo jechuudha Yaayaa Bashiir. Artist Hirphaa Gaanfuree yeroo sana dubbatee turuu Yaayaan ni yaadachiisa. Barreeffama isaa itti fufee Yaayaa Bashiir hanganaa danda'ametti Hirphaa Gaanfuree yeroo sana tasgabbeessuuf yaalee jedhan qabeenya isaa barbadaa'ee fi miidhaa isarra ga'e yoo natti himu anis nan rifadhee jedhan. Garuu wantiniin ittiin jedhe anaafuu waan galee natti hin fakkaatu kan jedhan Yaayaa Bashiir. Hundumaafuu akkaan dhimmicha hayyu dureedhaan ga'ee deebii jiru isa beeksisuun yeroo sana dhaameefii ture jedhan. Jaarsaaf yookaan ammoo hayyu duree ABO Jaal Daawud Ibsaatiif bilbileen komii artist Hirphaa Gaanfuree sirriitti itti himeen ture
kan jedhu Yaayaa Bashiir. Dabalees akkasiin jedheen qeerroon bilisummaa kun gariin isaanii odeessa sobaatiin nu bokoksaa jiru, gariin ammoo harki isaa halagaa harka irra qabee qabeenya firaa keessattuu maatii qabsichaa miidhuu kana qabsoo godhatee jechuudhaaniin isatti dubbadhe jedhan. Jaarsi yookaan hayyu dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa dhimmicha dilas hin dinqine kan jedhu Yaayaa Bashiir mee waan naannoo sanatti ta'e ni qoranna jedheetuma gabaabsee narraa usee jedhan. Torbaan tokko booda deebi'een dhimma artist Hirphaa Gaanfuree kana gaafadhe kan jedhu Yaayaa Bashiir ijoolleetu naannoo isaanii sanatti wal haaleeffatee akkas goote jedhanii naaf deebisanii jedhan. Yaayaa Bashiir waan artist Hirphaa Gaanfuree irratti raawwatame Jaal Daawud yoo tuffachuu ibsan duuba hammeenya dantaa dhuunfaaf jecha walirratti raawwatan kana akka galtee qabsootti akka injifannootti miidiyaatti fidanii gabaasuun maqaa dhaabichaa hin balleessu gaaffii koo ture kan jedhu Yaayaa Bashiir. Dhiiseeti Hirphaa anaatu dubbisee tasgabbeessa hin dhiphatin naan jedhee Jaal Daawud deebisaa naaf kenne jedhan. Akka hayyu dureen ABO ofii isaatiif isa dubbisuu barbaadu Hirphaatti himeen dhimmicha keessaa of baase kan jedhu Yaayaa Bashiir. Kan Hirphaa kun fakkeenyaaf asirratti ta'e malee taateen mataa nu cabsu baay'eetu jiraattoota adeemsa qabsichaa taajjaban irraa dhufaa ture jedhan. Keessumaa gareeleen ijaaraman qabeenya uummataa gubanii akka waan ammoo wayyaanidhaaf jecha gubaniitti nuti miidiyaadhaan dhiyeessaa turre, kanaaf ammoo Jaal Daawud Ibsaa tasuma dhimma hin qabu ture jedhan. Iccitiiwwan Eertiraatti isaa mudachaa ture qondaalli ABO duraanii Yaayaa Bashiir yoo saaxilan. Barreeffamni Yaayaa Bashiir asirratti xumurata. Waa'een iccitii Eertiraa isaas barreeffama isaa kana dhumarratti hubachiisa jechuudhaan dhaamsa kan dabarse Yaayaa Bashiir dhugaa kana kan inni ragaa bahaafii jiru garee kamuu gammachiisee garee kamuu mufachiisuuf miti jedhan. Dhugaa kana warri beeku sirriitti beeka waan ta'eef yoo Rabbi sodaate ragaa ni bahaa jedhan. Adeemsi akkasii kan qabsoodha jennee humnaa fi umrii keenya itti fennu kaayyoo gootonni itti kufan hin milkeessu waan ta'eef fuulduraaf yoo irraa baratame jechumaafin ragaawwan Eertiraa dhiyeessee jedhan. Rakkoon sabicha bakka meeqatti isa cirees adeemsuma akkanaati kan jedhan Yaayaa Bashiir. ABO'n akka dhaabaatti akka dhabamuuf kan itti duulu yoo jiraate ani isaan sana waliin hin jiru jedhan. Dhaabni kun akka ka'umsa isaatti guddinniif adeemsi isaa hin tolin malee dhaaba seenaa guddaaf galata guddaa Oromoo biraa qabudha kan jedhan Yaayaa Bashiir. Fuulduraafillee maqaan kun haaromee deebi'ee humnoota siyaasaa Oromoo walii isaanii utubaa dantaa sabaa isaanii qabachiisan kan dirree siyaasaa Itoophiyaa keessatti filannoodhaaf dhiyaatan keessaa isa tokko akka ta'uun hawwaa jedhaniiru. Ta'ullee garuu ABO'n amma jiru akkanaan itti fufuu akka hin dandeenyeef of haaromsuun sirrii akka ta'etti amana Yaayaa Bashiir. Yeroo gaarii. Waan xiqqoo jedheen darbaa kanarratti seensa keenyaa waan ta'eef gaafanneerra. Isa kana dhokataa miti miidiyaa irrattis babaheera. Seensi keenya waan ta'eef immoo miseensi keenya badiin dalaguu yookaan waan hin ta'uu miti. Badii yoo dalagee badii isaa sirnaan dhaabatti qabaataan isaa ragaa wajjin dhaabatti dhiyaateetii dhaabni akkuma sila siin jedhe caasaa qaba dhaabni. Keessattuu gaafa asmaraa ture caasaa tikaa jira, caasaa waraanaa jira, caasaa koree seeraaf to'annoo jira, ammas ni jira koreen naamusaa fi wanni to'annoo achi dhiyaataa jechuudha. Keessiin eenyu ka Girmaa Xuruunee ragaadhaan isa olola miidiyaa irraa inni abaloo baluu qabu.